Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo, Waaqayyoon kan jaalattan, Waaqayyoon tolchee kan isin jaalatu. Maqaa Gooftaa keenyaa, Uumaa keenyaa, Yesuus Kiristoositiin akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Amiin. Waaqayyoon abbaan ifamaa, abbaan jaalalaa. Akka balleessaa keenyaa, akka cubbuu keenyaa ilaalee osoo nutti hin eegamin yeroo kanaan kan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate nuuf haa ta'u. Warroonni Waaqayyoon isaan kabaje akka kennaa Waaqayyoon isaanii kennetti hundaafuyyuu kabajaan isaaniif haa ta'u. Obboleewwan koo akkuma beekamu yeroo darbee kutaa jalqabaa keessatti amantaan maal jechuudha? Inni biraa immoo kaayoon amantaa maalidha? Eessa ga'uudhaaf waan jedhu sana wajjin ilaallee turre hundi keessaniyyuu hin beektu. Marree kutaa har'aa keessatti wajjin wanti ilaallu immoo amantiin maalidha? Amantaan akkuma yaadannu amantaa amanuu fi amanamuu yookiin amanamummaa jennee adda qoonnee ilaalleerra. Amantaan immoo maddi dhugaadha jenneerra. Dhugaan immoo Waaqayyoodha jennee jirra. Waaqayyoorraa dhugaatu nu kennamee dhugaan sun immoo amantaadha. Amantaan immoo amanuu fi amanamummaa of keessaa qaba. Amanuu jechuun wantoota qaama miiraa keenyaan ija keenyaan hin argin, gurra keenyaan hin dhagayin, harka keenyaan hin qaqqabin, arraba keenyaan hin dhandhamne tokko ni jira jedhanii lapheetti fudhatanii naafis naa ta'a jedhanii yaaduu akka ta'e ilaallee turre. Amanamuun jechuun immoo amanamummaa jechuun waan amanne sanaaf deebii laachuu jechuudha. Waaqayyotti amanne yoo ta'e, Waaqayyo irratti abdii keenya godhanne yoo ta'e, Waaqayyoon amannee waan Waaqayyoon nuun jedhe san immoo hojiitti jijjiiruun amanamummaa akka ta'e wajjin ilaallee turre. Erga saniin boodatti immoo namni amantaa keessa jiru Waaqa addunyaa kana uume, Waaqa addunyaa kana jiraachise beekuu qaba. Amala abbaasaa beekuu qaba jennee wajjin ilaallee amaloota Waaqayyoon amalummaan isaa dhoksaa ta'us ilmaan namaa akka hubataniif, ilmaan namaa akka beekaniif hin dhoksine waan ta'eef hanga humna keenyatti Waaqayyoon barootaa hanga baraatitti ijoollee isaatitti amalummaa isaa hin mul'anne san of ibsaa akka ture wajjin ilaallee ture jechuudha. Namni amantaa keessan jiraadha jedhu Waaqa waaqessu san beekuu akka qabu yookiin ilmi amala abbaasaa, amala maatiisaa beekuu akka qabu wajjin ilaallee amaloota Waaqayyoon ittiin beekaman muraasa ishee wajjin ilaaluu keenya hundi keessaniyyuu hin yaadattu. Marree guyyaa har'aa immoo wajjin kan ilaallu amantii isa jedhuu fi amantaa fi amantiin garaagarummaan isaa maali? Kiristaana, Ortodoksii, Tawaahidoo wanti jedhamu immoo maalidha? Isa jedhu sana wajjin ilaallee dhuma irratti immoo bu'aan amantaa maalidha? Maali argachuufani? Anis ta'ee isinis maal argachuudhaaf waan jedhu immoo wajjin ilaallaa jechuudha kutaa har'aa keessatti jechuudha. Waaqayyoo abbaan dhiifamaa, abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Adeemu gara kutaa keenyatti. Egaa amantii inni jedhu kun Amaariffaan eminati jedha yookiin Ingiliffaan feez jedhee yeroo baay'ee kitaabota adda addaa irratti yoo argitanii jettanii amantaa fi amantii wal faana yeroon isaan itti ibsamu hin jira. Inni biraa immoo faarfattoonni adda addaallee amantii jedhanii iddoo amantaan bakka bu'u qabsanii amantii bakka buusanii yeroo isaan faarfatan hin argina jechuudha. Kun maalidha? Hubannoon nuti qabnu, hubannoon nuti garaagarummaa amantaa fi amantii jidduu jiru beekuu dhabuurraan kan madde waan ta'eef jechuudha. Wanta kanarratti akka sirriitti xiyyeeffadhu wanti na taasisu keessaa maalidha?
akkuma kutaa jalqabaa keessatti isinitti himee waa'ee amantii adda baafnee yoo beekne dhugaa fi soba beekuu dandeenya jechuudha. ከናፍ አመንቲ ማሊ ይሰጅዱ ሰኒኒ ሀጀል ቀም ወይም እምነት ምንድነው ሃይማኖትና እምነት ልዩነቱ ምንድነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን እቹዳ ከናፍ እንግሊፋን faith is what you believe to and trust in your heart ይላል ጎግሊ ጀሳ ሴንተኒዮ ጋፈታን ዋንከን አርግጥ ከነቹን አመንቲን ወንት ለቤኬ ከሰት አመንቴፊ አመነሙዳ ጀዳ ይከንሳ yoonni ibsu jechuudha. Sababni isaas wanti nuti laphee keenya keessatti amannu jireenya keessatti kan nu qajeelchu waan ta'eef safuu keenyaa fi gatii keenya hunda ni kaaya. Maal jechuudha waan amannee jirraa waan amanne sanaaf immoo jireenya keenya keessatti jireenya guyyaa guyyaatti wanta amanne saniif amanamne wanti raawwannu suni amantiidha jechuudha. yeroo tokko amanuu fi amantii kan jedhu wal fakkaata. Amantaan osoo hin taane amanuu fi amantii wanti jedhu wal fakkaachuu danda'a. Garuu keessa gaafa seenne garuu garaagarummaa qaba jechuudha. Wal fakkaatu jechuudha. Ilaalla wajjin isa san. Amantiin dhugumatti waan laphee kee keessatti amantu qofa irratti kan hirkifatuuf dhuunfaadhaayedha. Maal jechuudha? Namni kamiyyuu amantii mataasaa qaba jechuudha. amantii nama dhuunfaa irratti yookiin ilaalcha nama dhuunfaa san irratti xiyyeeffataa jechuudha. Yookaan immoo amantuma tokko keessa jiraannee amantiidhaan wal caaluu dandeenya jechuudha. Namoonni baay'een amantiidhaan waan cimoo waan ta'aniif waaqayyotti dhiyaataniiru. Namoonni baay'een amantaa keessa jiraatanii amantiidhaan garuu waan kufaniif jireenyi isaanii jireenya gadhee ta'ee jira jechuudha. maal hubachaa jirtu laal amma maal jedha amantiin amantaa qabaachuu caalaa baay'ee gadi fagoodha. Namni tokko ani amantaan koo isa kana jechuu danda'a. Garuu wanti amantaa sana namni sun hordofuu kan ibsu maalidha amantiidha jechuudha. Yookiin amantiin calaqqee amantaati jechuudha. Jireenya keenya keessatti wanti goonu eenyummaa keenya kan ibsu. Namni tokko fakkeenyaaf hannarraa yoo fagaate amantaan hanni cubbuu akka jedhe amantaatu ibse. Kun wanta jijjiiramu miti. Amantaadha dhugaadha waan ta'eef jechuudha. Nuti immoo amantaa waan jedhe kana hanni cubbuu ta'uusaa irraa fagaannee cubbuudha jennee yoo raawwanne maal ta'ara amantii nuu ta'ara jechuudha. Amantii nuu ta'ara. Beete kiristaana deemnee ni kadhannaa, hin sagannaa, hin soomnaa, hiyyeessaa waa goonaa kun hundi isaatiiyyuu amantiidha malee amantaa miti. Amantiidha kun. Amantaammaa fudhannee jirra. Dhugaadha jenneerra. Waan fudhanne san immoo deebifnee laachuu qabnaa jechuudha. Kanaaf amantiin amantaa qabaachuu caalaa baay'ee gadi fagoodha waan jedhu jechuudha. Namni hundi ani amantaan koo kana jechuu danda'a. Waan amantaa sanan keessatti jedhamu garuu raawwachuu irratti hanqinatudha jechuudha. Sababni isaas amantaa waan tokko irratti amanamuu irratti waan hundaa'uuf waaqa tokkorra waaqa hundoftee amantiin immoo hojiin argisiisuu waan barbaaduuf. Argitanii amantaan kanaadha achi keessatti garuu wanti nuti raawwannu sanii jechuudha. Amantii keenya jennee too kan ibsinu jechuudha. Kanaaf haala sanaan hubachuu dandeenya jechuudha. Nuti warri waaqayyootti amantaa qabnuuf amantiin keenya abdii keenyaa fi walitti dhufeenya dhuunfaa keenyaan waaqayyo wajjin qabnu irratti hundaa'edha. Kun amma ibsa sirriitti nuuf ibsu natti fakkaata. Nuti warri waaqayyootti amantaa qabnuuf amantaan keenya waaqayyoodha. Amanneerra dhugaadha waaqa tokkotti amanneerra. Garuu amantiin keenya maalidha? Abdii keenyaa fi walitti dhufeenya dhuunfaa keenyaan waaqayyo wajjin qabnu kan argisiisudha. Maarree amantiin dhugaa waaqayyo yookiin amantaa mul'atte maal jenneerra? የመገለጥ ሃይማኖት የንላለ ቦዳ ዋይ ክርስቲያኑም ማረት አመንታን ክርስቲያና ማል ከንጀዱ መገለጥ ይዘየዱሳ ወጂላል አመንቲን ጀደ ዱጋ ዋቀዮ ማለት አመንታዳ አመንታ ሙለት ኤየን ዱጋዳ
sirriidha jedhanii fudhachuu fi amiin jechuudha. Gartanii amantiin jechuudha. Wanta amantaa keessatti raawwatu sani amiin jennee fudhannee jireenya keenya keessatti yoo ittiin jiraanne amantiidha jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo mul'isu yookiin amantaan fudhatama yookaan diduu namaa irratti kan hundaa'e miti jedha. Maaliin dhugaa Waaqayyoo yookiin amantaan sanirratti kan hundaa'e miti yookiin amantaan jireenya dhuunfaa keenya irratti kan hundaa'e miti. Amantaan hin hatin, hin falfalin, akkanan godhin kun isaatu Waaqayyoon tokko kun hundi isaatu fedhii dhuunfaa keenya irratti kan hundaa'e miti. Dhugaa waan ta'eef dhugaa Waaqayyoo irraa kennamedha. Amantiin garuu maalidhaa jireenya keenya yookiin cimina keenya yookiin ilaalcha keenya yookiin hojii keenya irratti hundaa'a jechuudha. Yeroo hundumaa dhugaan waan ta'eef jedha. Maal jedhaa? Kitaaba irratti yoo isa hin amanneeyyuu amanamaa ta'ee jiraataa of ganuu hin danda'u jedha. Eenyu? Waaqayyoon jechuudha. Warri hin amanneeyyuu yoo jiraatan amanuu dhabuun isaanii amanummaa Waaqayyoo hin haaluu jedha. Roomee 3:3 irratti. Kun maalidha? Amantaadha kun. Amantaadha. Bakka Waaqayyoon tokkos sadiis. Waaqayyoon ajjeesuudhaan, kaasuudhaan, jiraachisuudhaan, jechaan, malakootiidhaan Waaqayyoon tokkodha. Maqaadhaan, qaamaan, gochaan Waaqayyoon sadiidha. Inni jedhamu kun amantaadha. Amantaadha. Garuu achi keessatti kan amannee jireenya keenya keessatti wanti raawwannu immoo amantii ta'a jechuudha. እምነት እግዚአብሔር የገለጠውን እምነት እግዚአብሔር የገለጠውን እውነት ወይም ሃይማኖት እውነት ነው ትክክል ነው ብሎ አሚን ብሎ መቀበል ነው። እግዚአብሔር የገለጠውን እውነት ወይም ሃይማኖት በሰው መቀበል ወይም አለመቀበል ላይ የተመሰረተ አይደለም። ምን ጊዜም እውነት ነውና ባናምነው እርሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል። ራሱን ልክድ አይችልምና እንዲሁም የሚያምን ቢኖሩ አለማመናቸው የእግዚአብሔርን ታማኝነት አያስቀርም jechuudhaan ibsaa jechuudha. Garuu kan akka dhugaa yookiin amantaa Waaqayyo gaarummaa abbummaa isaatti mul'ise hanga nuti waa'ee amala isaa fi walumaa galatti arjummaa isaa beekuu dandeenyutti yeroo fudhannu sana booda maalidhaa amantii ta'a jechuudha. Amantii ta'a. Fudhannee arjummaa Waaqayyoon jecha Waaqayyoon kun hundi isaatu karaa amantiiti. ነገር ግን ይሄን እግዚአብሔር ስለባህሩ ስለመግቦቱ በአጠቃላይ እኛ ልናውቀው የምንችለውን ያህል በአባታዊ ቸርነቱ የገለጠውን እውነት ሃይማኖት ወይም እውነት ብለን ስንቀበለው እምነት ይሆናል። አመንቲን ኩን Waaqayyoon kan gammachiisu yoo ta'e kunis Waaqayyo biraa gatii kan fidu ta'aa. Amantiin nuti raawwannu ilaalla booda amantii bakka namatti qonna ilaalla. Amantiin amantaa keessa jiru kuni amantaa keessa waan jiraanne Waaqayyo irraa gatii hin argannu. Amantaa keessatti garuu wantoota raawwannu. Fakkeenyaaf namni mana barumsaa gale tokko waan mana barumsaa waan galeef bichaan gatiin yookiin qabxiin isaaf hin laatamu. Mana barumsaa keessatti hojiin inni hojjetu inni kan dubbisu, deebisu, hojii malee hojjechuu wantoota kanatu akka inni sadarkaa tokkoffaa bahu isa taasisaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyya lafaa yookiin sanyii namaa guutuu sanyii Abrahaam irraa dhalate eebbisuun fedha Waaqayyoo ture. Waaqayyo dhugaa Abrahaamiif yommuu mul'isu waggaa 99tti ilma akka godhatu saboonni hundinuu karaa sanyii isaatiin akka eebbifaman itti himee ture. Eenyutti? Abrahaamitti. Abrahaam garuu amantiidhaan amantaa keessa jira. Abrahaam amaneera Waaqayyoo isaatti. Waaqayyoon immoo waadaa isaa seeneera. Waaqayyoon waadaa isaa seene kana immoo amantiidhaan fudhatee waan ta'e maal jedha? Abrahaam አመነይዳ እምነትም ጽድቅ ሆኖ ተቆጠረለት። አመኔራ ይበማ አመኔራ amantiin isaa kun immoo Waaqayyo biratti gatii guddaa akka isaa ta'u ta'eera jechuudha. Akkasumas abdii Waaqayyoon gorsa waaqummaa isaatiin murteesse jalqaba Addaamii fi Hewaan
yeroo jannati keessaa bahan boodarra ammoo Abrahaam yeroo isa ga'ee yeroo itti raawwatamu ga'e ergamaa Gabri'eel ergamee giifti keenyas qaama sadaqi isa tokko qaama ishee irraa adda ta'een nama ta'ee hafuura qulqulluun akka dhalatu itti hime. Ilaa abdiin kun amantaadha. Amantaa keessatti immoo raajonni waan baay'ee dubbatanii turan. Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti ilaa mucaan nuuf dhalateedha. Mucaan nuuf dhalate kun immoo amala akkamii akka qabu ilaaluu dandeessu, dubbisuu dandeessu. Waaqa bara baraa, abbaa araaraa, abbaa nageenyaa, gorsaa hundaa akka ta'e amala waaqayyootiin ibseera. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14tti immoo ilaa waaqayyoon ofiisaatii milikkita isiniif kenna. Dubri dubrummaadhaan ni deessi maqaa isaatis Amaanu'el jettee ni moggaasti jedhamee amantaa kana keessatti Addaamiin jalqabee erga kufees amantaa kana keessatti waaqayyoon waadaa isaaniif seene sana waan hin daganneef Addaamii fi ijoollee isaa fayyisuudhaaf raajotatti dubbateera jechuudha. Amantaa kana keessa jiru jechuudha raajoonni. Kanaaf har'a nuti Ermiyaas, Isaayyaas, Daani'eel inni jennee wanti waamnuu fi maal keessa jirra? Amantaa tokko keessarra. Amantiin keenya garuu gara gara ta'uu danda'a. Amantiin keenya garuu adda adda ta'uu danda'a. Kanaaf karaan itti waaqayyoon Abrahaamitti dubbate, Museetti dubbate, raajota hundatti dubbate adda adda ta'uu danda'a. Amantuma kana keessatti jechuudha. Kun murtoo waaqayyo dubbii amantaa jennaan kana kan eenyullee jijjiiruu yookiin haaluu yookiin fooyyessuu hin dandeenye amantaadha. Waaqayyoon dhaladheetaan si fayyisa jedheera hin dhalatu. Kun dhugaadha. Kun dubbii amantaati jechuudha. እንዲሁም ይሄ እግዚአብሔር እርሱ ባወቀ በመለኮታዊ ምክሩ የወሰነው አስቀድሞ ለአዳምና ለሔዋን ገና ከገነት ሳይወጡ የሰጣቸው ተስፋ ኋላም ለአብርሃም የነገረው ተስፋ ዘመኑ ደርሶ የሚፈጸምበት ጊዜ ሲደርስ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ወደ እመቤታችን ተልኮ ከሶስቱ አካላት አንዱ አካላዊ ቃል የተለየ አካሉ ከእርሷ ሰው ሆኖ በግብረ መንፈስ ቅዱስ እንደሚወለድ ነገራት። ይሄ ማንም ሰው ለወጠው ወይም ሊያስተባብለው ወይም ሊያሻሽለው የማይቻለው የእግዚአብሔር አምላካዊ ውሳኔ ቁርጥ ሐሳብ ነገር ሃይማኖት ነው። ኩን አመንታ ነው። አመንቲ ሚት አመንታ namni fudhatu sun immoo maalidhaa fudhata? Amantiidhaan fudhata jechuudha. Amantiidhaan fudhata. Amma kamii haa ilaallu waa'ee dubroo Maariyaamii. Amantii dubroo Maariyaam akkamitti mul'ate? Giftiin keenya Maariyaam kana yommuu dhageessu ergamaa waaqayyoo wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa kaaftanii yoo dubbiftanii ergamaa waaqayyoo gara dubroo Maariyaamitti akka dhufee sagalee waaqayyoo hin dubbata. Gaafa gara dubroo Maariyaamitti dhufee inni jechoota baay'ee isheedhaan gaafa jedhu isheen duraan dursitee wanta gaafattetu jira. Dhiiran beeku hindeessa gaafa jedhu dhiiran beeku maaliifuu namni tokko yes dhalachuudhaa fi dhiiraa fi dubartii wal bira ga'uu qabu. Kuni beekamaadha. Isheenis kana hin beekti. Garuu ergamaa waaqayyooti jecha kana wa fudhattu waan diddeef ergamaa waaqayyoo wanti hin danda'amne hin jiru jedhe. Isheen immoo kan hin beekti waan ta'eef amantiidhaan maal jettee yuukunanii akkuma ati jette naaf haa ta'u. Maalidha amma kun amantiidha jechuudha. Gaafa kanaadha kana gadaamessa ishee keessa jecha yookiin sagalee kan jennu kan buufate jechuudha. Isheenis akeeka waaqayyoo murteessee fi fedhii isheen akka raawwatamu amantii guutuudhaan fudhatte jechuudha. Sagalee waaqayyoo gadaamessa ishee keessa jiru amantiidhaan yuukunanii jettee fudhachuudhaaf sababni ishii amantii waaqayyoo irraa waan qabdu jechuudha. Amantii irti waaqa isheetti achiin booda immoo waaqa ishee irraa maal qabdi? Amantii qabdi. Akkuma Hewaan waaqayyootti amanuu dhabuun ishee waaqayyoo irraa adda nu baase jechuudha. Hewaan amantii irti hin beekti waaqa. Garuu waaqa amante sanaaf amantaa keessa deddeebite sanaaf amantiidhaan argisiisuu hin dandeenye. Hojiidhaan argisiisuu hin dandeenye. Waaqayyoon muka kana yoo nyaattan hin duutu jedheeniira. Garuu isheen kana dhaga'uu dhabuun ishee ilmaan namaa akka du'an taasise jechuudha. Duuti nu keessa
amantiin giiftii keenya dubroo maariyaam waaqayyo akka amala keenya amala isaa godhateen waliin ta'uu fi balbala jireenya nu banuudha ka'umsa taatee jedha. Kanaafidha amantiin nama tokko biyya baraaruu danda'a, biyya oolchuu danda'a, waan baay'ee gochuu danda'a. Amantii waan guddaadha jechuudha. Amantaa keessa jiraanne amantiidhaan yoo deddeebine waan guddaa humna qabna jechuudha. Humna qabna jechuudha. Gama biraatiin ammoo dhalachuu Yohaannis cuuphaa fudhachuu dandeessu. Ji'a jaha dursa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii ergamaa Waaqayyoo Gabri'eel gara Zakkaariyaas dhaqee akkana jedhee Zakkaariyaasiin kadhannaan kee dhagaameera hin sodaatin haati manaa kee Elsaabeex ilma siif deessi maqaa isaas Yohaannis jettee waamtaa jedheen ergamaa Waaqayyoo Gabri'eel. Isa kana garuu Zakkaariyaas fudhachuu hin dandeenye. Fudhachuu hin dandeenye. Amantiidhaan fudhachuu hin dandeenye. Amantaa keessa jira Zakkaariyaas. Amantaa keessa waan jiruu fi Waaqayyo irraa ergamaan Gabri'eel wanti dhufe. Amantaa keessa jira. Amantaa keessa jiraatee garuu amantiidhaan fudhachuu hin dandeenye. Waan fudhachuu hin dandeenyeef Zakkaariyaas amantiidhaan hin fudhanneedha. Luqaas boqonnaa 1:13 irraa kaaftanii jechuudha. Kanaaman namaa jedhee ani dulloomeera haati manaa koos dulloomteerti kun akkamitti ta'a akkas ta'a waan jedhu maal barbaade mallattoo barbaade jechuudha. Mallattoo barbaade jechuudha. Akkuma dubroo Maariyaam nuuf haa ta'u amiin jedhee fudhachuu hin dandeenye kun amantii ibsa jechuudha. Wanti guddaan amantaa fi amantii jedhu irraa jalqabuu barbaadeef waa'ee amantaa fi amantii ilaalchisee burjaajinni baay'een waan jiruuf jechuudha. Amma nuti baay'een keenya amantaa warra musliimatiinis amantaa jennaa, warra pirootestaantiinis amantaa jennaa, warra waaqeffataatiin amantaa jennaa waliin dhoofna jechuudha. Akkasitti waliin dhahuu hin qabnudha. Ulaagaaleen amantaa waaqa dhugaasan waaqessuudha. Inni guddaan jechuudha. Inni guddaan baay'een keenya akka tokko isaan ilaala. Garuu macaafni qulqulluunis ta'ee gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos akkas jedhee hin barsiifne jechuudha. Amantiin jireenya amanaan sun raawwatu irratti hundaa'edha. Amantiin jireenya amanaan sun anaa fi isin jechuudha. Jireenya ilaalcha gocha keenya irratti hundaa'a jechuudha. Cimina keenya irratti hundaa'a jechuudha. Maaliifuu amantiin jechuudha. Amantiin ulaagaa amantaan ka'ee guutuu amantiin ulaagaa amantaan ka'ee guutuuf of kennuun of qofa irratti hundaa'a. Cimina keenya irratti hundaa'a jechuudha. Namni tokko amantaa qabaachuu fi amantii raawwachuu akka danda'u hubachuuf mi'aa yaala. Addaamii fi Hewaan amantaa osoo hin taane amantiidhaan du'anii argaman. Maal jechuudha? Addaamii fi Hewaan abboommii Waaqayyoo gaafa isaan cabsanii gannat keessaa gaafa ba'anii amantaa keessaan ba'an. Maalidhaa? Waaqa waaqessaa jiru, waaqatti bu'aa jiru. Konneeshiniin isaanii Waaqayyo wajjinidha. Garuu sagalee Waaqayyoo waan isaaniin jedhe san amantiidhaan hojiitti jijjiiruu waan dhabaniif muka kana nyaatinaa jedheenirraa nyaachuu dhiisuun isaanii amantii ture waan kana raawwatanii maal ta'anii jiru hin kufanii turan jechuudha. Yookiin immoo amantiidhaan du'anii jiru jechuudha. Amantaadhaan miti amantiidhaan du'an. Argisiisuu hin dandeenye, hojiitti jijjiiruu hin dandeenye jechuudha kiristaanidha. Ijoolleen Israa'eliif seerri gama Museen kennamuuf illee abboommii kurnan qajeelfama seera kennameef hordofuu dhiisuudhaan waaqolii tolfamoo bitamaa turan isaanii amantiin kufuu argisiisedha. Amantaadhaan miti amantiidhaan kufuudha. Uummanni Israa'el hanga biyya Gibxiitti baqatan. Biyya Gibxii keessatti girraan guddaan irra gahu. Reebichi guddaan irra gahu. Hanga ajjeefamutti ga'anii jira. Waaqayyoon garuu ijoollee isaa akka ta'aniin beeka. Jechuun amantaa qabu jechuudha. Amantiidhaan garuu hin du'anii jechuudha. Ijoollee Israa'el gooftaa wajjin kaakuu waan galaniif dhugaadhaan seera sanaaf bitamuu akka qaban abboomamuudhaan sagalee gooftaa eeguudhaaf fedhii akka qaban ibsanii jiru jedha. Seera ba'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 1-8 ilaaluu hin dandeenya. Seeraan jiraachuun ilmaan Israa'el mootummaa lubootaa fi saba qulqulluu akka ta'an taasisaa ture. Yeroo seera Waaqayyoo eeganitti jechuudha. Qajeelaa fi qulqulluu ta'uudhaaf fakkeenya namni tokko hordofuu qabu ta'uun saboota biroo
ni tajaajilu turan. Uummata biraa hin deebisan jechuudha. Garuu amantiidhaan isaan kufanii argaman jechuudha. Kanaafidha jechi amiin jedhu kadhannaa fi kutaalee teewooloojii dhuma irratti akka mirkaneessaa kadhannaa fi labsii amantiitti kan dubbatamuuf yeroo kadhannaan kadhatamu nuuf haa ta'u jechuudha. Wanti dubbatamuu fi dubbifamus teewooloojii yoo ta'u eeyyeen anillee kanaan nan amana. Kuni wannuma ani amanuudha jedhanii fudhachuun amantiidha jechuudha. Yeroo baay'ee mana kiristaanaa qiddaasee keessatti wantoonni jedhaman amiin 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 wanti jedhaman hin jiru jechuudha. Amantiidha jechuudha. Amantiidha jechuudha. Amantiidha jechuudha. Wantoota kana Waaqayyoon dhiifama nuuf haa godhu amiin jedhu. Waaqayyoon wajjin haa ta'u amiin. Araarsummaan haadha keenya dubroo Maariyaam wajjin haa ta'u amiin. Akkas jennaa ture kun maalidha? Amantiidha jechuudha. Amantii keenya jechuudha. Waan amannu sanii eeyyeen jennee hojiidhaan argisiisaa afaaniin dubbannee mul'isaa irra jechuudha. Amannuun keenya keessa keenya kamuun immoo amantiidhaan mul'ifna jechuudha. Isaan keessaa yookiin Israa'eloota jechuudha. Kiristoos fooniin dhufee innis hunda irra olaanaa ta'ee bara baraaf Waaqa eebbifamaadha. Amiin jedha. Qulqullichi Phaawulos hin beektu hundi keessaniyyuu Phaawulos seenaa gadhee keessa ture. Phaawulos garuu amantaa keessa haa jiraatu malee amantiidhaan du'ee ture. Waaqayyoon gooftaan kan dhufu uummata Israa'el keessan Ayhuudota keessan dhufe. Innis akkasuma ture Phaawulos. Garuu kaakuu haarawaa keessatti hin dhufa kan jedhame Masiin hin dhalata kan jedhame Waaqayyoon amanuu waan dadhabeef abbaa bichaattan amana jedheef waan jiraateef amantiidhaan kufee ture. Garuu guyyaa tokko Waaqayyoon isatti mul'atee Saa'ol maaliif na ari'atta erga jedhaniin boodatti Phaawulos nama dhugaa dubbatu ta'eera jechuudha. Nama dhugaa himu ta'ee jira jechuudha. Kanaan maal jedhee kan raajonni dubbatan wanti isaan jedhan suni anis kan amanuudha isaan keessaa yookiin Israa'eloota keessaa Kiristoos fooniin dhufee eeyyeen nan amanaa. Innis hundaa oliidha eeyyeen nan amanaa. Innis bara baraaf Waaqa eebbifamaadha. Amiin jedhee amantii isaa jechaan ibsate jechuudha. Amiin jechuun wanti inni kanaan dura dubbate Kiristoos Waaqayyo isa olaanaa fi eebbifamaa Waaqayyo bara baraatti eeyyeen dhugaadha. Kunis amantii kootii jechuu isaati jechuudha. Egaa seera ba'uu boqonnaa 32 irraa yoo kaafnee yoo dubbifne uummanni Israa'el amantaa keessa jiraatu. Waaqayyo wajjin hariiroos qabaatu Waaqayyo irraa garagaree Waaqa biraa waaqessaa akka ture. Jabbii hojjetatee isaa akka jilbiffachaa akka ture kitaabni qulqulluun nutti hima jechuudha. Musee gaara Siinaa irratti Waaqayyoon waadaa isaanii waan seeneef uummanni Israa'el immoo biyya Gibxii keessatti uummata Azaaba wajjin waan turaniif uummata Ormoota wajjin waan turaniif Ormoonni immoo waan mul'atu wanta qaqqabamu waaqessu waan ta'eef isa san barbaadanii jechuudha. Gaafa biyya Gibxiitii ba'anii biyya isaanii biyya Israa'elitti yookiin biyya waadaa isaanii seenametti gaafa galanii Musee irratti ka'aa turan. Waaqni keenya eessaa nutti mul'atu waan jedhu kaasan. Museen immoo gaara Siinaa irratti Waaqayyo wajjin osoo dubbachaa jiru gaafa inni garuu achii gadi bu'u uummanni kun hin sirbaa ture. Museen waan kanaa Waaqayyoon maal jedhe Museedhaan yommuu Waaqayyo Museedhaan sabni kee inni ati biyya Gibxii baaftee manca'eera ka'ii gadi bu'ii jedheen. Karaa ani isaan abboome irraa dafanii goranii warqee waaqeffamu irraa dibicha tolfatan. Jibicha tolfatanii ittiin sagadanii aarsaa qalmaas dhiyeessaniiruu fi kana malees isaan yaa Israa'el Waaqayyoo kee inni biyya Gibxii si baase isa kana jedhanii jiru. Waaqayyotu Museetti dubbate. Ammas Waaqayyo Museedhaan ani saba kana argeera. Kunoo inni saba baquu jabeessu. Aadiin koo isaan irratti boba'eera. Akka isaan fixutti na dhiisi.
si garuu abbaa saba guddaa siin godhaa jedhe Waaqayyoon. Eenyuudhaan? Muuseedhaan jechuudha. Uummata kana garuu naaf fixe jedheen. Museen ammoo aarii Waaqayyoo gooftaa isaa qabbaneessuudhaaf jedha. Yaa Waaqayyoo maaliif aariin kee saba kee isa humna guddaadhaa fi irree cimaadhaan biyya Gibxii baafte kana irratti akka boba'u gootaree jedheen. Maal nu ibsa amma kun? Uummanni kun amantaa qaba. Amantaa isaa kana garuu amantiidhaan deddeebi'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf akkuma daa'imti tokko yoo waa balleesse abbaan isaa daa'ima sanii lolu Waaqayyoon illee ijoollee Israa'eliitiin hin lolaa jira jechuudha. Warri Gibxii akkana jedha. Warri Gibxii Waaqayyoo durumaayyuu yaada hamaadhaaf tulloota irratti waan fixuudhaaf lafa irraas isaan balleessuudhaaf achi isaan baase akka jedhan maaliif gootaree? Ati hamaa isa saba kootii fiduuf jettee hadaraa dhiisii aarii kee isa boba'aas irraa deebisi jechuudhaan Museen maal jedhe? Isa maqaa ofii keetiin kakatte garboota kee Abrahaam, Isaaq, Yaaqoobiin sanyii keessan akka urjootaa samii keessaa nan baay'isa. Biyyicha isa ani dubbadhe sanas sanyii keessaniif dhaala bara baraa godhee nan kenna jettee isa dubbattee yaadadhu jedhan jechuudha Museen. Maal nutti mul'isa kun amma? Amantaa keessa jiru amantiidhaan garuu hin du'anii jechuudha. Waaqayyoo isaanii dhiisanii deddeebi'an jechuudha. Kanaaf maal jedhe kitaabni qulqulluun? እምነት ተስፋ የተደረጉትን ነገሮች በእርግጠኝነት መጠበቅ ማለቱ ነው። በተጨማሪም የምናምንበት ነገር በአይን የማይታይ ባይሆንም እውን መሆኑን የሚያሳይ ተጨባጭ ማስረጃ ነው። ወኪን አመንቲኒስ ወንተ አብደን ቶኮ ከኑፍ ምርከኔስ ዋን ነገር ቶኮስ ከኑሁ በቺሱ ደቹላን አብሮተ በቆና ቁደ ቶኮ ላኮዛ ቶኮ ረቲ ሙልሳ ይችላል። ዋይ ዋቆቲ ቤኩን ከነማፍ ደንዳው ዋይ waaqayyooti beekuun kan namaaf danda'amu isaaniifis hubatamadha. Kanas waaqayyo ofii isaa isaanitti hubachiiseera jechuudha. Bifni isaa ijaan hin argamne garuu humni isaa inni bara baraa waaqummaa isaas erga biyya lafaa uumamee jalqabee waan inni uume irratti qalbeeffatamee yaadatti argamuu ni danda'a. Kanaafis waan itti qabatan hin qabani jedha. Waaqayyoon utuma beekanii akka waaqayyootti ulfina laanneef galataaf isaaf hin galchine garuu yaada isaaniitiin waan waa'ee hin baafne duukaa bu'an. Sammuun isaanii inni duudanis ni dunkaneeffame wanti jedhameef kanaaf jechuudha. Uummanni Israa'el waaqayyoo isaanii, abbaa isaanii, uumaa isaanii osoo beekanii amantiidhaan garuu waaqa biraa waaqessuu eegalanii jechuudha. ከናፍ ያለ እምነት አምላክን በሚገባ ደስ ማሰኘት አይቻልም። ወደ አምላክ የሚቀርብ ሁሉ እሱ መኖሩንና ከልብ የሚፈልገውን ወረታ ከፋይ መሆኑን ማመን ይኖርበታል ይላል። አመንቲ መሌ waaqayyoon gammachiisuu hin danda'amu wanti jedhameef kana. Amantaa keessa waan jiraanneef miti waaqayyoon kan nutti gammadu. Amantaa keessa jiraachuun balbala guddaadha. Jireenyaaf balbala guddaadha. Garuu achi keessatti maal ta'uu qabna? Jireenyaan jiraachuu qabna jechuudha. Amantiidhaan deddeebi'uu qabna jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe? Eenyullee gooftolii lamaaf hojjechuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaalachuu, isa tokkoof kenne isa kaan tuffachuu malee isaanis akkasuma waaqayyoo fi horiidhaaf hojjechuu hin dandeessani jedha. Seexanaaf jechuudha. Seexana. Amantaa keessa jiraanne namoonni gariin namni matatii wajjin namoonni wal jibbinu jiraachuu dandeenya. Amantii keenya hin duudan garuu amantaa keessa irraa jechuudha. Kanaaf amantiin gochaadha jedha. Thesis action bakka gochaadha. Gochaan kana agarsiisu jechuudha. Amantiin yeroo ibsinu amantiin salphaatti waan laphee keenya keessatti amannee hojiin yookiin gochaan agarsiisu wanti laphee keenya keessatti amannee jirru dhuma irratti bahee gocha kee keessa galfamaa jechuudha. Hojiidhaan akka jiru. Amantiin jireenya keenya keessatti kan nu qajeelchu kunis amantiidhaan adeemsa jireenya keenyaa fi gocha nuti fudhannu hunda keessatti kan nu qajeelchudha. Namoonni baay'een amantii hojii yookiin jireenya isaanii keessatti waan agarsiisuuf waaqayyo ragaa isaanii bahee jira jechuudha. Amantii Aabeelii ilaachuu dandeenya. Aabeelii fi obboleessi isaa obboleessi Aabeel Qaayil amantii isaanii haa ilaalu.
amantaan isaanii garuu tokkodha. Amantaan isaanii tokko waaqa tokkotti kan amanan. Garuu Abeel maal jedhe? Waaqayyoon waaqa qulqulluu waan ta'eef, waaqa amanamaa waan ta'eef, isaaf kan barbaachisu aarsaa qulqulluudha jechuudhaan hoolota keessaa aarsaa adda kan ta'e hoolaa aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeessedha. Qaayil garuu maal jedhe? Amantii isaatiin jechuudha. Yookiin ilaalcha isaatiin jechuudha. Waaqayyoon hin nyaatu hin dhugu. Kanaafuyyuu wanti godhamu hin jiru hashaafa jechuudha. Waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessa. Ijji waaqayyoo garuu gara kamitti jira? Gara aarsaa Abeelitti jira. Maalidha? Amantiidhaan cimee waan argameef jechuudha. Henook fudhachuu dandeenya. Henook adeemsa isaa waaqayyo wajjin waan taasiseef jedha. Seera uumamaa boqonnaa 5 irratti. Henook adeemsa isaa waaqayyo wajjin waan taasiseef waaqayyoodhaan fudhatameera. Adeemsa kan jedhame maalidha? Amantiidha jechuudha. Amantiidha jechuudha. Nooyin fudhachuu dandeenya. Uummanni sun hundi isaatu iyyuu amantuma tokko keessadha. Amantaa tokko keessadha. Waaqa tokko waaqessu garuu cubbuu hojjetuu ture. Wanta waaqayyo jedheen san hojiitti jijjiiruu hin dandeenye. Isaan ala ba'anii jechuudha. Amantiidhaan du'an. Amantiidhaan waan du'aniif namni amantiidhaan waaqayyo duratti immoo argamanii ture Nooyi ture jechuudha. Kanaaf Nooyi sababa Nooyitiin ijoolleen isaallee wajjin ba'anii namoonni 8 bicha jechuudha. Dhaloonni Addaamii irraa eegalee hanga Nooyitti jiran hundi isaaniitu bishaaniin hin badanii jechuudha. Abrahaam fudhachuu dandeenya. Abrahaam mana abbaa isaa keessatti nama abbaa isaatiif xaawotii hojjechaa turedha. Garuu booda inni garuu amantiidhaan waaqa isaa argateera jechuudha. Amantii ta'eefillee isaafillee lakkaawamee waaqayyoodhaanis hin eebbifame. Sanyiin isaatillee maqaa Abrahaamitiin hin eebbifame jechuudha. Yaaqoob fudhachuu dandeenya. Isaaq fudhachuu dandeenya. Amantiidha kun. Amantiin isaanii waaqayyo wajjin hariiroo akka qaban isaan taasisee jira jechuudha. Kanaaf kitaabni qulqulluun maal jedhaa? Sababii amantiitiif waaqayyo bira namoota bara duriitiif dhugaa ba'ameeraafi jedha. Amantaan jenne ilaalaa. Sababa amantii isaaniitiin, sababa cimina isaaniitiin, sababa ilaalcha sirrii isaaniitiin waaqayyo irraa ragaan isaanii ba'ameera jechuudha. Eenyu fa'a? Waaqni fi biyya lafaa sagalee waaqayyootiin akka uumaman amantiidhaan ni hubannaa jedha. Akkasittis wanti ijaan argamu wanta hin mul'anne irraa hojjetame. Abeel amantiidhaan aarsaa isaa agarte? Abeel amantiidhaan aarsaa isaa kan Qaayilii irra caalu waaqayyoodhaaf dhiyeesseedha. Maalidhaan? Amantiidhaan. Amantaadhaan hin jenne amantiidhaan. Waaqayyo kennaa isaa fudhate. Isaaf dhugaa bahee jira jedha. Abeel amantii isaatiin qajeelaa akka ta'es dhugaa ba'ameeraa fi inni ni du'e garuu karaa amantii isaatiin ammayyuu dubbachaa jira jedha. Henook du'a ijaaniyyuu akka hin arginetti amantiidhaan ol fudhatameera. Maalidhaan? Amantiidhaan. Waaqayyo waan isa fudhateefis hin argamne. Ol fudhatamuu isaa dura immoo waaqayyo gammachiisuun isaa dhugaa ba'ameeraa fi amantii malee immoo waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee waaqayyotti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isa irra jira. Erga amaneen booda amantii ta'a jechuudha. Nooyi amantiidhaan isa waaqayyo waa'ee waan jiru sanitti ija namaatti hin mul'anneetiif akeekkachiise. Dhaga'ee sodaate. Warra mana isaa oolchuufis bidiruu tolfate. Amantii isaatiin immoo biyya lafaatti yakka mure. Qajeelinna amantiidhaan argamus qabeenya isaa isa godhate. Abrahaam biyya isaa diibee biyya itti darbe akka fudhatuuf isaaf yaaddame tokko akka dhaquuf yeroo waamametti amantiidhaan ni abboomame. Eessa akka dhaqu osoo hin beeknis ni beeke. Waaqayyoon ergatti mul'ate, ergatti barsiise. Abrahaamiin maatii kee dhiisii bahi jedheeni haadha manaa isaa fudhatee bahe jechuudha. Amantiidhaan jechuudha. Egaa amantiin wanti laphee guutuudhaan amanni raawwannu kamiyyuu amantii keenya argisiisaa jechuudha. Amantii iddoo lamatti qoodda. Amantii amantaa keessa jiru yookiin amantii sirrii jennaani. Amantii amantaa ala jiru yookiin amantii dogongoraa jennaan jechuudha. Ilaala amma wanta kana. As kan jiru isa dhugaadha. Akkuma isin jedhee isa dhugaa waaqayyo irraa kennama. Waaqayyoodha maddi dhugaa.
As kan jiru immoo amantaadha. Amantaan amanuu fi amanamuu Waaqayyoo kan argisiisudha jechuudha. Kun immoo namaaf ergamaadha. Ergamoota Waaqayyooti. Amma kana bakka lamatti qonnaa jechuudha. Ilaalcha namaa, ilaalcha ergamootaa fudhanna. Namni amantaa keessa jiru jira. Namni immoo amantaan ala keessa jiru jira jechuudha. Maal jechuudha? Waaqayyootu jira, dhugaatu jira, amanuutu jira, amanamuu jira, wajjin yoo argisiisni amantaa keessa jirtudha jechuudha. Kun immoo maalidhaa? Daabiloostu jira. Abbaan sobaa maal waan ta'eef? Daabiloos waan ta'eef. Soba jedha. Hin qabaatu kana. Eenyudhaaf? Daabiloodhaaf jechuudha kan amanan isaan. Daabiloodhaaf jiraatu jechuudha. Amanummaan isaanis daabiloodhaafidha jechuudha. Aarsaa dhiyeessuu danda'u, wantoota baay'ee gochuu danda'u. Kun immoo amantii dogongoraati jechuudha. Amantii dogongoraati. Kanaafuu kana keessatti jireenyi raawwatamu hundi isaatuyyuu jireenya dukkanaati jechuudha. Kun immoo jireenya maalitii? Ifaati jechuudha. Kanaafuu amantaa ala jiru jira. Amantaadhaan ala jiru jira. Kan fayyuu dandeenyu amantaa keessa jirudha jechuudha. Kana hundi keenya sirriitti beekuu qabna. Garaagarummaa isaa maalidha? Garaagarummaa amantaa fi amantii maalidha? Amantaan tokkodha. Lama hin jiru, midhaan hin jiru. Efesoon 4:5 irratti. Tokkodha. Amantaan kennaadha. Waaqayyo irraa kennamee waan Waaqayyoon jedhe isa hojiitti jiru wanti biraan. Amantaan dhugaadha. Wanta dhugaa ta'e maddi Waaqayyo waan ta'eef. Amantaan Waaqayyo irraa kennamteedha. Amantaan Waaqayyo irraa kennamte. Amantaan al tokko kennamte. Bara baraaf ni jiraatti. Yaanni Waaqayyo kan jijjiiramuuti. Waaqayyoon al tokko dubbate taanaan inni bara baraaf itti fufaa jechuudha. Amantaan lafas samiis jirti. Amantaan baduu hin danda'udha. Amantaan ergamootaas, amantaan Abrahaam, amantaan Isaaq, amantaan Yaaqoob, amantaa tokko keessa jiran. Har'a kanaaf waamna. Ergamootas hin waamna. Amantaan dubroo Maariyaamillee numa keessa jechuudha. Miseensa. Kanaaf waamna isheellee. Wareegamtoota illee, warra raajota illee wanti Abrahaam, Isaaq yoo karannu maal jenna? Abrahaam jedhii dhiifamanuu godhii, Yaaqoob jedhii dhiifamanuu godhii, Isaaq jedhii dhiifamanuu godhii jennaan miti. Maal jechuudha? Amantaa tokko keessa waan jiruuf jechuudha. Amantaan qulqulluudha. Namni amantaan ala ba'u of xureessa malee Waaqayyoon xureessu yookiin amantaan xureessuu hin danda'u. Addaamii fi Hewaan of xureessan malee amantaa miti kan xureessan. Of xureessanii jechuudha. Amantiin immoo maali? Amantiin nama dhuunfaa irratti hundaa'a. Cimina nuti amantaa keessatti amantaa sanaaf qabnu jechuudha. Amantii Abrahaam, amantii Isaaq yoo jennu maal jechuudha? Cimina isaanii jechuudha. Amantiin du'uu danda'a. Amantiin maal ta'uu danda'a? Du'uu danda'a. Amantiin du'uu danda'a. Amantiin sirriis dogongoraas ta'uu danda'a. Kun duratti ilaallee amantiin amantaa keessa jira, amantiin amantaan ala jiru jira jechuudha. Amantiin amantaa keessas alas jiraachuu danda'a. Amantii lakkoofsa ibsuun hin danda'u. Maaliifuu jireenya keenya keessatti wanta ta'udha. Ilaalcha nuti raawwannu, gocha nuti goonudha waan ta'eef jechuudha. Amantiin qulqulluudhaas xuraas ta'uu danda'a. Akka Waaqayyo jedhutti yoo deemne, seera Waaqayyooti yoo abboomamne, amantaa keessa jiraanne yoo deddeemine qulqulluu taana. Isaan ala yoo jiraanne immoo ni xuroomna jechuudha. Amantiin guddachuus baduus ni danda'a. Guddachaa deemuu jira. Keessattuu iyyuu sadarkaa qulqullootaa hin jira. Eessarra gahu sadarkaan qulqullootaa. Wanti jedhamu suni amantiidhaan jechuudha. Kanaafuu amantaan kennaa guddaa Waaqayyootiin argannuu fi Waaqayyo wajjin itti wal qunnamnuudha. Kan laphee keenya keessas jiraatudha. Waa'ee amantaan. Waan kana ta'eefis amantii kabajnee beekumsa amantaa dhugaatiinis amantii keenya yeroo guddisuun dirqama amanaa tokkooti jedha. Kana ta'uu baannaan amantiin keenya suuta hir'achuudhaan dhuma irratti du'uu danda'a. Kaayyoon amantaa
amantaa keessaa bahe kaayoo daabiloos raawwachuudha. Amantaa keessaa baanee ilaalcha keenya ilaalcha biyya lafaatiin yoo deddeebine ilaalcha daabiloos keessa seena. Amantaa fi amantii kan jedhu. Maal jedhe kitaabni qulqulluun bara duriitii eegalee Waaqayyoo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajota abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbateera. Kun agarsiisa amantaan jalqabarraa jiraachuu isaa agarsiisa jechuudha. Bara duriitirraa jechuudha. Bara duriitirraa eegalee jechuudha. Nama ta'uu Iyyasuus Kiristoos Waaqayyo ijaan argamuu hin dandeenye harkaan qabatamuu hin dandeenye foon uffatee yookiin foon wajjin tokko ta'ee hangan murtaa'ee mul'atee wanti murtaa'ee mul'atee kan ijaan argamu kan gurraan dhaga'amuu fi harkaan qaqqabamu ta'eera. Waa'ee Waaqayyoo ilma isaa fooniin mul'atee waa'ee Kiristoos duuka bu'ichi qulqulluun Yohaannis akkana jedhe. Waa'ee sagalee jireenya isa jalqaba sagalee ture isiniif barreessina. Nu isa dhageenyeerra ija keenyaan isa agarreerra ilaalleerras harka keenyaan isa qaqqabneerras jireenyichi mul'ifameera nu isa argineerra isaafis dhugaa baana jireenya bara baraa isa abbaa bira ture nutis mul'ifame kana isinitti himna jechuudhaan ragaa baanii jiru. Kanaaf amantaan erga akkasitti irraallee amantaan akkamitti argame isa jedhu san immoo halaalme. Amantaan qulqullootaaf yeroo tokko kennamteef akka qabsooftaan isin gorsee isin barreessuun dirqama natti ta'e. Yihudaan kan jennu isa gooftaa keenya gurgurate miti. Kun duuka bu'aa keessaa isa tokko amanamaa kan ta'edha. Maal jedhee amantaa qulqullootaaf al tokko kennu. Kanaafuu amantaan akkamitti argame kan jedhu amantaan kennaadhaan argameedha deebiin. Kanaaf amantaan kennama. Nuti immoo maal taana hin fudhanna jechuudha. Amantaan kennama yoo ta'u nuti immoo maal goona hin fudhanna. Maal jedha Amaariffaan ለቅዱሳን አንድ ጊዜ ፈጽሞ ስለተሰጠ ሃይማኖት እንድትጋደሉ የመከርካችሁ ጽፍላችሁ ዘንድ ግድ ሆነብኝ ላላ ወንድ ጎናማ ግድ ሆነብኝ ዋቱ ጅራየችሁ አመንታ አልተኮ ቁልቁሎታፍ ከነምቴፍ ዮም ቁልቁሎታፍ ከነምቴ ካንጀዱሞ ጋፋ ሰንበተ ጉዳ አዱኛን ኩን ጋፋ ኡመምቱ ጋፋ ሰንበተ ጉዳቲ አዱኛን ኩን ከን ኡመምቴ የቹዳ Waaqayyoon gaafa jalqabaa gaafa sanbata guddaa uumamtoota 8 uume. Uumamtoota 8 keessaa 8ffaa irratti kan uumaman ergamootadha. Ergamoonni baay'inni isaanii hanga urjii baay'ee turanii jechuudha. Waaqayyoon kennaa isaaniif kenneera. Dhugaa fi dhara akka itti adda baasanii jechuudha. Yeroo kanatti garuu ergamoota jidduutti jeequmsi akka ka'e jeequmsi kun immoo maalidha uumaan keenya eenyudha eenyutu nu uume waan jedhu gaafii kaasanii jechuudha. Lullee har'a amantaa keessa yoo jiraannu gaafii kana kaasuu qabna. Eenyuun nu uume uumaan keenya eenyudha maalidhaaf na uume maalirraa barbaada maalan isarraa barbaada kan jedhu beekuu qabna jechuudha. Yeroo kanatti kaa ergamoota jidduudha Saaxinaa'eel kan jedhamu ani uumaa keessanii jedha. Yeroo kanatti ergamoonni bakka lamatti qoodamanii jechuudha. Maalin amma amantaatu jira, amantaan ala baheetu jira, inni biraa immoo amantaa keessa jirutu jira. Fakkeenyaaf ergamoonni akka Gabri'eel, Qulqulluu Mikaa'el, Rufaa'el warroonni jedhamanii uumaan keenya hanga dhufutti bakka jiru haa dhaabbannu jechuudhaan amantaa keessa jiruun cimanii dhaabbatan. Warroonni kuwwan immoo Saaxinaa'eel qaama waan nu caaluu fi isaadha jedhanii amantaan ala baanii amantii isaaniitiin yookiin amantaan ala jiruun deddeebi'anii jechuudha. Yeroo kanatti dhagaa Waaqayyoon ifti tokko gara bahaa biiftuuti yookiin kallattii bahaatiin dhuftee warra dhugaa sanirratti qubattee jechuudha. Dhugaa ta'uu isaanii waaqni isaanii akka jiru kan isaan uume akka jiru ragaa bahameef jechuudha.
soba kan ta'e immoo daabiloos gara biyya lafaa kanatti gadi darbatame jechuudha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 7 irratti samii irratti lolli ta'e jechuudhaan daabiloos gara biyya lafaa kanatti gadi darbatame ni hima jechuudha. Kanaafuu har'as namni amantaa keessaa bahee bara murteedhaaf gara si'oolitti darbatamaa jechuudha. Gara si'oolitti darbatamaa jechuudha. Kanuma jechuudha. Kanaafuyyuu amantaan al tokko qulqulloota kan jedhame ergamoota samiitiif kennamee isarraa karaa ilmaan namaatti dhufte jechuudha. Amantaa qulqullootaa jechuun maal jechuudha kan jedhuuf immoo gaafa uumama jalqabaa Waaqayyo ergamoota uumee gaafa sanbata guddaa jecha qulqulluu Gabri'eelatti hundaa'een Waaqayyo qulqulloota kenne jechuudha. Amantaan takkittiin kuni gara dhala namaatti dhufuun qulqulloonni baay'een keessa dabranii jedha. Amantaan kun amantaa eenyuti? Amantaa Aabeelii, amantaa Henookii, amantaa Abrahaamii, amantaa Noohii, amantaa Musee, amantaa abboonni keessatti argamanidha jechuudha. Kanatti haa hubannu jechuudha. Waaqayyo amantaa keenya nutis hin fudhanne jechuudha. Waaqayyo irraa kennamee hin fudhanne malee hundeessuu hin dandeenyu. Gaheen keenya fudhachuudha, ittiin jiraachuudha. Namni amantaa fudhata garuu amantaa hundeessuu yookiin haaromsuu hin danda'u. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe? Ani abdii ati naaf kennite isaaniif kenneera. Isaanis fudhatanii jiru jedha. Amantaa yoo jechuun barumsa dhugaa jechuudha, wantuma biraati miti. Waaqayyo irraa wanta kennamu waan dhugaa ta'e jechuudha ragaa beera. እግዚአብሔር ሃይማኖት ሰጠ እኛም ደግሞ ተቀበልን። የኛ ድርሻ መቀበል ነው። የሰው ልጅ ሃይማኖትን ይቀበላል እንጂ ሃይማኖትን ሊሰራ ወይም ሊያሻሽል አይችልም። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠኝን ቃል ሰጥቻለሁና እነርሱም ተቀበሉት jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti dubbateera jechuudha. Egaa kaa qulqulluun Phaawulos kiristaanota Qorontosiif amantii inni amane qabatee gooftaa bira akka argate kan argate ammoo barsiisa wangeelaatiin akka dhaale akkas jechuudha. Obboloota koo wangeela an isin barsiise isinitti lallabe isinis fudhattanii isa keessa dhaabbattanii isa keessas fayyitanii anillee wannan argadhe dursee isiniif kennee jedha. Maal nuuf kenneedha? Amantaa nuuf kennee jechuudha. Dhugaa nuuf kennee jechuudha. Jireenya nuuf kennee jechuudha. Amma immoo iddoo biraatti maal jedhama? Anis wannan isiniif kenne gooftaa biraa argadheera. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 23 jechuudhaan wandimmochee jechuudhaan ni ibsa jechuudha. Ilmi Waaqayyoo fayyisaan keenya namoonni ilma namaan eenyu jedhanii yeroo jedhu wangeelaa Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irraa kaaftanii yoo dubbiftanii argattu jechuudha. Namoonni ilma namaan eenyu jedhanii yaamu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bu'oota isaa iddoo isaa walitti qabamanii jechuudha. Eenyu naan jedhu jedhee isaan gaafa gaafatu amantiin namoota maal akka ture itti himan. Kaan Yohaannis Cuuphaa, kaan Eeliyaas, kaan Ermiyaas raajota keessaa tokko siin jedhu jedhanii deebii sirrii dhabu. Amantii isaaniiti, amantii uummata saniiti. Isin innis akkana jedhe, isin hoo eenyu naan jettu? Isin hoo eenyu naan jettu? Wajjin oolaniiru, wajjin deemaniiru, jala taa'anii baratanii jiru, harka isaatii nyaatanii jiru. Eenyu jettu? Simoon Phexros deebisee akkana jedha. Ati Kiristoos ilma Waaqayyoo isa jiraatati jedha. Dhugaadha moo dhugaa miti? Dhugaadha. Amantaa jechuun kanaadha. Dhugaa kan jenneef kanaadha jechuudha. Ati Kiristoos ilma Waaqayyoo isa jiraatati. Anta የክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ. Kanaadha jechuudha. Amma kuni dhugaa ta'uu fi dhugaa baachuusaa akkamitti mirkaneeffanne yoo jenne deebii gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos isaaf deebisee jechuudha. Iyyasuus deebisee akkana jedhe. Simi'oon ilma Yoonaas ati eebbifamaadha. Maaltu isa eebbisiise? Jecha dhugaa waan dubbateef jechuudha. Amantaadhaan waan jiraateef jechuudha. Amantiidhaan waan deddeebi'eef jechuudha. Simoon ilma Yoonaas ati eebbifamaadha.
foonii fi dhiigni kana siif hin mul'isne abbaa koo isa samii irraati malee ani immoo sittin hima ati Phexrosidha. Dhagaa kana irrattis mana kiristaanaa koo nan ijaara. Mana kiristaanaa jechuun ijaarsa amma nuti ilaallu kanaa miti yaa obboleewwan koo. Nu'uudha. Laphee namootaa warra amananii warra amantaa keessa jiran jechuudha. Isaan jecha kee kanatti haala nuti jecha qulqulluu Phexros dubbate kanarra jirra jechuudha. Asirraa fagaachuu hin qabnu jechuudha. Isa wajjin jirraa jechuudha. Kana amananullee ati Kiristoos ilma Waaqayyoo hin jennu Kiristoos ilma Waaqayyoo Waaqa kan ta'e jenneeti miti kan waaqeffannu. Fayyisaa addunyaa Alfaa Omeegaa kan jennu kanaafidha jechuudha. Kanaaf maal keessa dhumaata irratti balbaloonni Si'oolis ishee mo'anii jedhe. Laphee keenya jechuudha warra dhugaadhaan Kiristoosin amanan foonii fi dhiigaa kan jedhan immoo qorannoo fi yaada namaatiin miti yookiin beekumsa keetiin miti. Wanti namoonni waa'ee gooftaa keenyaa jechuu danda'an inni Yohaannis, Cuuphaa, Eeliyaas, Ermiyaas akkas jedhanii miti. Sababni isaas akka namaatti isa ilaaluu fi waaqummaa isaa hubachuun iccitii sammuu foonii fi dhugaan qaqqabuu ol waan ta'eef jechuudha. Kanaadha namoonni baay'een har'a Yesuus Kiristoos akkasii nyaateen ga'ee namni waan jiraniif ilaalcha fooniitii waan deddeebi'aniif jechuudha. Garuu gooftaan keenya Phexrosin waan ilma tokkicha jechuudha. Waan maalidhaa? Ilma tokkicha Yesuus Kiristoos abbaa isaa inni samiitti mul'ise ilma koo ilma ta'uu Yesuus Kiristoos abbaa waliin walqixa ta'uu isaa waan dubbateef galateeffatee Simoon ati eebbifamaadha foonii fi dhiigni kana siif mul'isni abbaa koo isa samii irraati jedha. Nullee har'a amantaa keessa jiraanne dhugaadhaan waan kana gaafa hojiitti jijjiirree waan kana arganna jechuudha. Eebba kanatu qunnama jechuudha. Yoomiyyuu taanaan wanti Waaqayyo amantaa keessatti mul'ise dhiifnee akkaataa yaaduu fi yaada mataa keenya yoo hordofne amantaa dhugaa bira gahuu hin dandeenyu. Namoota bara duuka bu'ootaa turan caalaa jechuu hin dandeenyu. Dhugaadha. Isaan dhugaadhaan Kiristoosin arganii wajjin bulanii raajisa arganii dhugaa ba'an. Har'a warroonni Kiristoosin hin funnu warra jedhanii qulqulluu Phexrosin caalaa warra jedhanii jechuudha. Garuu caaluu hin danda'an jechuudha. Maqaa kee namoota ati addunyaa irra naaf kenniteef ibsee jechuudhaan hanga hubachuu dandeenyutti maqaa fi eenyummaa isaa kan nuuf ibse isaadha. Amantaan ammoo argannoo ilmi namaa qorannoodhaan argatee miti jedha. Kanaaf haala kanaan haa hubannu jechuudha. Amantaan kennamte al tokkodha. ሃይማኖት የተሰጠው አንድ ጊዜ ነው። በቃ amantaa al tokko qulqullootaaf kennamteef wanti jenneef kanaadha jechuudha. Waaqayyo akkas jedha. Daandiirra dhaabbadhaa, qalbeeffadhaa, daandii ishee duraa gaafadhaa, boqonnaa argatanitti daandicha irra adeemaa jedhe. Isin garuu lakkinu isa irra hin adeemnu jedhanii jedha. Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa jaalatti daandii kan jedhamte amantaadha jechuudha. Amantaa kanarra immoo namoonni deeman jiru, namoonni immoo hin deemnu jedhanis hin jiru jechuudha. Amantaan immoo tokkodha jechuudha. Al tokko jedhu tokkodha. Isas illee immoo Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irratti gooftaan tokko, amantaan tokko, cuuphaan tokko jechuudhaan cufee jira jechuudha. Amantaan qabsoo barbaachisaadha. Amantaan qabsoo barbaachisa. Sun jenneetuma akkuma feenetti, akkuma horiititti keessa deddeebinuu miti jechuudha. Qabsootu nu barbaachisaa jechuudha. Amantaan waan nuuf kennameef fayyadamnuuf. Amantaan waan nuuf kennameef fayyadamnuuf jechuudha. Tiksuuf yookiin kunuunsuuf qabsoo nu barbaachisaa jechuudha. Gooftaan keenya ani maqaa kee namoota ati addunyaa irra naaf kennite ibse jedhe. Isaan kana kee turan ati ammoo naaf kennite. Isaanis dubbii kee eeganii jiru wanti jedhameefi isa kanaaf jechuudha. Inni biraa maal jedhama? Hanga du'aatti amanamaa ta'e. Anis gonfoo jireenyaa siifan kenna wanti jedhamu kana jechuudha. Hanga dhumaatti mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 10 hanga dhumaatti amanamaa ta'e. Amanamaa yoo taate immoo ani gonfoo bara baraa siifan kenna jedhamne irraa jechuudha. Amantaa keessattis itti fayyadamuun qabsaa'uun barbaachisaadha. Amanuu qofaan itti fayyadamuu hin dandeenyu. Waan amantuutti fayyadamuuf qabsoo barbaachisaadha. Qulqulluun Phaawulos kanaan dubbii isaan dhagaan amantiin waan isaan hin tokkoomsineef bu'aa isaaniif hin kenninedha.
sagalee waaqayyoo isa dhugaa amantaa dubbii amantaa jedhamu san dhageenye amantiidhaan hojiitti yoon jirre bu'aa nuufii hin qabu jechuudha kiristaanota. Maarree ammamee halaallu amantaan kan jennu as jira waaqayyoodha amantaan ni fudhatu itti fayyadamu ni kunuunsu yookiin hin tiksu ni dhaalu jechuudha. Maal dhaala mootummaa waaqayyoodha. Adeemsi keenya kana jechuudha kiristaanota. Ilaalcha kana yeroo kamiyyuu jijjiiruu hin qabnu jechuudha. Amantaa hin hundeessu hin fudhannaa waan fudhanne san immoo itti fayyadamnaa waan itti fayyadamne san immoo hin kunuunsinaa waan kunuunsine san immoo mootummaa waaqayyoo akka nu galchuufi jechuudha kiristaanota. Kanaaf amantaan baroota adda addaa keessatti adeemsi yeroo yeroon garaagarummaa qaba. Qabiyyeen garuu akkuma jirutti jira. Amantaan amantaadha. Wanti dhugaa wantuma dhugaadha. Garuu akkaataa waaqayyoon bara baraan jechoota isaa dubbii isaa ijoollee isaatiif itti ibsee garaagara ta'uu danda'a. Garuu amantaan tokkichuma jechuudha. Maal jedhamee fakkeenyaaf daa'imti tokko daa'ima ta'ee aannanii fi nyaata lallaafaa kan kennamu yoo ta'e yeroo guddatu ammoo nyaata jabaa kan kennamuuf yoo ta'e uumamni qaama isaa garuu akkuma jirutti hafee hin jirjiru. Inni garuu namaadha. Garuu guddachaa deema. Kana amantaan al tokko kennameera. Garuu waaqayyoon immoo barootaan akkaataa inni itti raajotatti dubbateera. Abbootatti dubbateera. Raajotatti dubbateera. Amma immoo bara kaakuu haarawaa keessatti nutti dubbatee jira jechuudha. Kanaaf maal jedhaa amantiin bara abbootaa, bara raajotaa, bara wangeelaa akka dandeettii fi hubannoo namoota yeroo tokkoon isaanitti adeemsii fi haalli garaagarummaa qaba. Garuu qabiyyeen mata dureen tokko jedha. Maal jedhaa bara duriitii eegalee waaqayyoo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Karaa raajotaati. Waaqayyoon akkana jedhu raajoon. Waaqayyoon akkana jedhu. Guyyoota bara dhumaa irratti ammoo ilma isaatiin nutti dubbateera. Kanaaf amantaa ergamoota qulqulloota Addaamii, Henookii, Noohii, Abrahaamii, Musee, Daawit, raajota hunda isaaniitu amantaa tokko. Amantaan eenyuufi kan jedhu immoo uumamni hundinuu uumaa isaanii hin beekudha. Garuu amantaan immoo boqonnaa bara baraa jireenya bara baraa argachuudhaaf waan ta'eef waa lamaaf jechuudha. Amantaan qaama lamaafidha jechuudha. Isaanis maalidhaa? Maqaa isaa faarfatanii kabajaa isaa dhaalanii jiraachuudhaaf warra uumaman qofaafidha. Isaanis namaa fi ergamootadha jechuudha. Uumamtoonni kuuwwan garuu faayidaa namootaatiif kan uumamanidha jechuudha. Uumaa isaanii hin beeku garuu isaan maal ta'u mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf miti jechuudha. Amma fakkeenyaaf lubbuun beelladootaa maal irratti hafti? Qilleensa irratti hafti. Lubbuun namootaa garuu yookiin gannatti galti yookiin immoo gara si'oolitti deemti jechuudha. Hinduutu jechuudha. Foon hinduuna malee lubbuudhaan hinduun yookiin si'oolii keessa yookiin immoo gannatti keessa jechuudha. Amantaan takkittiin tun kan jedhu immoo beekamna jechuudha. Kan jedhu. Armaan duratti akkuma ilaalle amantaan akka ta'u hubanneerra. Kanarratti walii galle jechuudha hundi keenyayyuu. Amantaan takkittiin kunis amantaa kiristaanaa ortodoksii tawaahidoodhaan isiniin jedhaan. Maal jechuudha kan jedhamu hojii ilaalla. Kiristaana jechuun hordoftoota Kiristoos yookiin duuka bu'oota Kiristoos jechuudha. Wanti isin ajaa'ibu maqaa kiristaana jedhu yeroo jalqabaatiif magaalaa Anxookiyaa ishee jedhamtu keessatti duuka bu'ootaaf kenname. Duuka bu'ootaafis kan kenname duuka bu'oonni adeemsi isaanii, dubbiin isaanii, ilaalchi isaanii hundi isaatuyyuu adeemsa Kiristoos waan fakkaatuuf warroonni Kiristoos hin amanne Ayhuudota warroonni jedhanii ilaa isaan kuniin mee Kiristoos wajjin warra deemanidha. Warra Kiristoosin amananidha. Warra Kiristoosin duuka bu'anidha jechuudhaaf kiristaana jedhanii jechuudha. Maqaan kun immoo nuuf maqaa gaarii nu ta'e jechuudha. Hafuura qulqulluutu isaan dubbisiisee nuuf garuu maqaa gaarii nu ta'e jechuudha. Kanaaf kiristaana yoo jedhamtan hordofaa Kiristoos jechuudha.
kiristaana yoo jedhamnu hordofaa Kiristoos. Kiristoosin kan waaqeffatu, Kiristoosiif kan jilbiiffatu, qaamota sadan keessaa qaama tokko kan ta'e ilmaan namaa fayyisuudhaaf dubroo Maariyaam gadaamessa ishee keessa bulee dhalachuusaa, biyya lafaa kana deddeebi'uusaa, cuubamuusaa, fannifamuusaa, du'uusaa, du'a moo'ee ka'uusaa, boodas immoo murtiidhaaf akka dhufu kan amanu kiristaana jedhama. Har'a garuu namoonni baay'een nuti kiristaana kan jedhaman immoo hedduutu jiru. Garuu nuti kiristaana ta'uu isaanii kan ittiin madaallu maalidhaanii? Barumsa wangeelaatiin jechuudha. Kiristoosin qaama sadan keessaa tokko jechuudhaan amanuudha. Egaa erga kana jennee immoo Ortodoksii jechi jedhu jecha Giriik irraa isa dhufeedha. Amantaan kiristaana jedhamee erga moggaafamee waggoota 325 booda namichi Aariyoos namni jedhamu tokko amantuma kiristaanaa keessaa ka'ee gooftaa keenya Kiristoos irratti shakkummaa waan kaaseef abboonni walitti qabanii Ortodoks jedhanii Orto jechuun sirrii qajeeloo isa jedhudha. Inni bakka bu'uudha. Doks jechuun immoo amantaa sirrii amantaa dhugaa isa bakka bu'uudha jechuudha. Kanaaf Ortodoksii yoo jennu amantaa qajeeloo yookiin amantaa sirrii jechuudhaaf abboonni moggaasanii jechuudha. Kuni moggaafama jechuudha. Fakkeenyaaf ani har'a Andu'aalam maqaa koo jijjiiree Gammachuu yoon jedhame maqaa kootu jijjiirame malee ani hin jijjiiramne. Akkasuma jechuudha. Kiristaana kan jedhame amantaa waaqa tokkoo jedhama. Fakkeenyaaf kaakuu moofaa keessatti amantaa waaqa tokkootiin beekama. Waaqa tokko waaqessu jechuudha. Amantaa waaqa tokkoo san immoo kaakuu haarawaa keessatti immoo maal jedhame? Kiristaana jedhama. Isuma san jechuudha. Inni kiristaana jedhame sun immoo Ortodoksii jedhame jechuudha. Inni Ortodoksii jedhame kun illee immoo ammallee immoo maal jedhame? Ortodoksii tawaahidoo jedhame jechuudha. Ortodoks tawaahidoo jechuun immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos foon giiftii keenya dubroo Maariyaam irraa fudhatee yeroo nama ta'e waaqummaan isaa namummaa isaa akkasumas namummaan isaa waaqummaa isaa kan hin balleessine ta'uu isaa ibsuudhaan tawaahidoo jedha. Maal jechuudha? Ibiddi bishaan osoo hin danfisin, bishaan immoo ibidda osoo hin balleessin jechuudha. Maal jechuudha? Malakootiin ibiddaadha. Malakootiin ibidda ta'e kun foon osoo hin balleessin, osoo hin gubin akka dhiifamaa fi akka araara isaatitti foon namaa uffatee jechuudha. Foon namaa uffatee jechuudha. Kanaaf amantaa kiristaana Ortodoksii tawaahidoo yoo jennu kiristaana jechuun hordoftoota Kiristoosin yoo argisiisu, Ortodoksii jechuun amantaa dhugaa yoo argisiisu, Kiristoos immoo kan jedhudha. Tawaahidoon immoo qaama sadan keessaa qaamni tokko dhufee foon uffachuusaa. Foon uffachuudhaan immoo ilmaan namaa fayyisuusaa kan argisiisudha jechuudha gabaabinatti. Egaa amantaa kiristaanaa isa jedhu amantaan kiristaanaa kan jennu wangeelatti amanuudha. Wangeelli immoo dhugaadha. Dhugaan immoo dogummaadha. Kiristaana amaloota mataa ishee fi seerota mataa ishee qabdi jedha. Amantaa mul'inaati. Yemaggalat ሃይማኖት ናት jedha. Maaliif amma kiristaana gaafa jennu yemaggalat maaltu wanti mul'anne sun mul'atee jechuudha. Qaamni mul'anne tokko mul'ateera jechuudha. Maaliif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga dhalatee jechuudha. Kanammoo wangeelli immoo wangeela Maatewos, wangeela Maarqos, wangeela Yohaannis, wangeela Luqaas yoo ilaaltanii waa'ee gooftaa keenya Kiristoositti ibsa jechuudha. Kanaaf Waaqayyoonis ilmaanis iccitiin fakkaachuu guddaadha. Fooniin kan mul'ate, hafuuraan kan dhugoome, ergamootaaf yookiin duugabootaaf kan mul'ate, alagootaan kan lallabame, addunyaan kan amaname, kabajaan kan ol ba'e jechuudhaan waa'ee Kiristoos. Jechuun yemaggalat ሃይማኖት jennaan jechuudha. Waaqni waaqotaa Waaqayyoos Tsiyoonitti ni mul'ata jechuudhaan Daawit raajiin inni dubbate suni ifa ba'ee jechuudha.
inni immoo addaadha. Amantaan kiristaanummaa addaadha. Yommuu jennu Waaqayyo gooftaan nama ta'uu kan bu'uureessee fi dhiiga isaan hundeesse waan ta'eef. Inni bu'uureesse jechuun maal jechuudha? Amantaan jalqabaa san keessatti ilmaan namaatii fi Waaqayyoon adda ba'anii waan jiraniif ilmaan namaa kan jedhamu yookiin mana kiristaanaa kan jedhame nu kiristaanota har'a dhiigaa fi foon Kiristoos wanti fudhannuuf kan እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደሶች ነው isin mana qulqullummaa waaqayyooti wanti jedhameef kana nuudha kan ilaalaa jiru nu kanatu eenyudhaan walitti araaramee jechuudha waaqayyoodhaan haaromfamne waaqayyoodhaan walitti deebinee amantaa keessa jiraanne amantaadhaan immoo amantiidhaan deddeebinee mootummaa waaqayyoodhaan jechuudha balbala dhugaatii jedha ayhuudonni seera ooritii raawwachuun fayyuun akka danda'amu yaadu. Kuni ilaalchi akkanaa numa keessa illee hin jira har'a. Numa keessa illee jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni kittaannan hin barbaachise hin jiru. Har'a kittaannan nu barbaachisu cuuphatu nu barbaachisa. Cuuphatu nu barbaachisa. Wantoonni baay'een kaakuu moofaa keessatti wantoonni hafan jiru. Kaakuu haarawaa keessatti wantoonni cimanii immoo hojiirra oolfaman jiru jechuudha. Amma garuu balballi jalqabaa ilma waaqayyootti amanuudha jechuudha. Aab Wold Manfas Qudus abbaa ilma hafuura qulqulluutti amanuudha jechuudha. Ilaalla booda waliin. Kanaafidha gooftaan keenya Kiristoos maal jedhee balballi anaadha jedhe. Balballi anaadha jechuun namoonni baay'ee ilaalla waa'ee dubbii fayyinaa keessattis ilaaluu dandeenya jecha. Namoonni baay'een wantoota kana balballi anaadha kan jedhu araarsummaadhaaf warroonni fayyadaman jiru miti. Balballi anaadha jechuun maal jechuudha? Ilma waaqayyootti yoo hin amanne, ilma waaqayyoo yoo hin fudhanne abbaa fi hafuura qulqulluu beekuu hin dandeessu. Maalidhaa foon uffatee kan dhufe ilma waan ta'eef jechuudha. Anaan kan seenu yoo jiraate ni fayyaa jedhe. Anatti kan amanuu jedhe. Ilmi qaamota sadan keessaa tokko jechuudhaan kan amanu hin fayyaa jechuudha. Anaan alatti gara abbaa kan dhufu hin jiru jedhe dhugaadha. Kiristoosiin ala karaa abbaa kan dhaqu hin jiru. Kana qulqullichi Phaawulos dogongoree ture. Abbaa yeroo sanitti kiristaanota wanti inni ari'achaa wanti turee fi waaqayyoon akkamitti wal qixxeessu jechaa ture. Abbaatti amanaa ture jechuudha. Ayhuudoonni illee wanti dogongoraniif kanaa jechuudha. Isaan hin baafne jechuudha. Ilma waaqayyootti amanuudha jechuudha. Abbaa ilma hafuura qulqulluutti amanuun balbala waa hundaati jechuudha. Ani dhugaadhaa jireenyati anaan alatti gara abbaa kan dhufu hin jiru jechuudhaan gooftaan keenya Kiristoos dhugaa ba'ee jira jechuudha. Sababni maqaa Tawaahidu jedhu maal jedhaa? Namni Nisroos jedhamus gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos yeroo foon uffatu foon giftii keenyaa dubree Maariyaam irraa fudhatee lafa kanarratti mul'ate waaqummaa isaa dhiisee nama ta'e jechuudhaan barnoota dogongoraa barsiisan. Nu maal jenna? Tawaahidu jechuun waaqni nama ta'e namni waaqa ta'ee jenna nuti. Maal jechuudha? Qaamota sadan keessaa gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoos waaqa ture. Waaqni immoo foon namaa uffatee nama ta'ee jenna. Nama ta'ee jenna. Kanaaf waaqni nama ta'ee namni waaqa ta'e jechuun maal jechuudha? Waaqni akka dhiifamaa fi arjummaa isaatti nama fayyisuudhaaf nama ta'ee nama kan ta'eetoo kan deddeebi'aa biyya lafaa kanarra ture kun immoo cubbuun alatti wanta ilmi namaa raawwatu raawwatee akkuma namaatitti reebamee akka namaatitti du'ee humna waaqummaa isaatiin immoo du'a moo'ee ka'ee jenna. Kanaaf waaqni nama ta'e namni waaqa ta'e kan jennu tawaahidoodha jechuudha. Kiristoos nama kan ta'e osoo hin jijjiiramiin, osoo waliin makiin, osoo hin ida'amiin, osoo addan bahin, osoo irra hin buliniidha jenna. Kanaaf jechi tawaahidoo jedhu iccitii Kiristoos ittiin nama ta'e kan ibsu iccitii guddaadha. Kiristoos nama kan ta'e tawaahidoodhanii jenna jechuudha. Kanaas tawaahidoo jenna jechuudha. Kiristaana Ortodoksii jechuun immoo kiristaana jechuun Kiristoosin kiristaana jedhamuun Kiristoos qaama sadan keessaa qaama tokko jechuu amanuu yoo ta'u, Ortodoks tawaahidoo jechuun Iyyasuus Kiristoos tawaahidoodhaan qaama lama irraa qaama tokko amala lama irraa amala tokko jechaan foon ta'e jettee kan amantu amantaa qulqullootaa kennamteedha.
kunis kan raajotaan jedhame Kiristoos wangeela irratti kan barsiise duuka bu'ootaan kan lallabanii beektonni kan iccitii isaa ibsanii irratti kan hundaa'edha. Amantaan kun kiristaanota yeroo duuka bu'ootaa turan irraa eegalee walharkaa fuudhinsaan dhalootaa gara dhalootatti darbuun kan as ga'e waan ta'eef amantaadha jechuudhaan sararraa jechuudha. Maqaan Ortodoksii amantaa yoo ibsu tawaahidoo kan jedhu amanuu ibsa jechuudha. Yesuus akkuma duratti ilaalle ati Kiristoos ilma Waaqayyoo isa jiraatati isa jedhu irratti akka hundeeffamne jechuudha. Kanaaf bu'uurri keenya kan bu'uureffameen alatti eenyullee bu'uura biraa baasuun hin danda'amu. Innis Yesuus Kiristoos jedhameera. Amantaan bu'uura kanaatti hundoofte amantaa kiristaanaa Ortodoks tawaahidoodha jechuudha. Amantaan kiristaanaa Ortodoksii tawaahidoo jennu nuti kiristaanadha. Maqaa Kiristoosiin kiristaana jedhamnee dhugaa fi waaqummaa Kiristoos ibsuun iccitii Sillaasee fi iccitii foon uffachuu Kiristoos lallabuuf Ortodoks tawaahidoo jedhamne. Kanaaf amantaan keenya kiristaana Ortodoks tawaahidoo jechuudha. Barbaachisummaa amantaan daandii waaqayyoo waliin wal qunnamnuudha. Kun beekamaadha. Amantaa keessatti amantiin deddeebi'uudhaan mootummaa samii dhaaluudha. Bara baraa boqonnaa lubbuu argachuudha. Kaayoo kana jechuudha. Fooniin nageenya. Akkamiin nageenya argata? Nagaan isinii hambisaa. Nageenya isiniif kennaa. Nageenya ani isinii kennu kan addunyaan isinii kennu miti jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate. Nagaa Waaqayyoo inni hubannaa namaa hundumaa irra caalus karaa Kiristoos Yesuusiin gara keessanii fi yaada keessan ni eegaa jedha. Suga foonii argannaa jechuudha. Akkuma inni jalqabaa sugni foonii ilmaadha. Abrahaam karaa ilma isaatiin eebbifamee jechuudha. Kana Waaqayyoon baay'adhaa wanti jedhuu fi kanaafidha jechuudha. Inni biraa raajichi Eelsaan dhaqee mana ishee eebbisuu ishee ijoollee sadammaa akka ta'an Daani'eel afaan leencaatii akkana kun hundi isaatuyyuu Waaqayyoon eebbanuuf kennuusaa argisiisaa fooniin fayyina foonii argatu jechuudha. Dhukkubsannoonni baay'een akka fayyadu. Gooftaan keenya Kiristoos keessattuyyuu maal jechaa ture? Barxamiyoosin amantiin kee si fayyiseera. Dhukkubsattoonni baay'een eefkayitii deemii amantiin kee si fayyiseera. Dubartii waggaa meeqa dhiigni ishee dhiiga hundi isaatiyyuu amantaa keessatti amantiidhaan deddeebitee uffata Kiristoos wanti tuqxee fayyiteerti jechuudha. Kun isaadha. Rakkina foonii irraa nu eeguu danda'a jechuudha. Ijoollee sadan Susuniyaa, ijoollee sagdan Daani'eel, Ayhuudota bara Asteerii keessaa ilaaluu dandeenya. Barbaachisummaa amantaa lubbuudhaaf qabu. Wanti guddaan kana. Foon fayyee lubbuu yoo fayyuu baatte namni fayyina gonkumaa argata jechuun hin danda'amu. Namni fooniin fayyuu danda'a. Inni guddaan garuu lubbuudhaaf. Kanaafidha maal jedhu gooftaan keenya namni addunyaa hunda yoo buuse lubbuusaa garuu yoo balleesse maal fayyadaa wanti jedhamu jechuudha. Anis isin wanti fiigaa jirruu fi lubbuu keenya oolchuudhaaf jechuudha. Fayyina lubbuutiif hin oolaa jechuudha. Fayyina lubbuutiif gooftaan keenya maal jedhe kan amane kan cuubame ni fayyaa jedheera. Waa'ee iccitii keessatti ilaaluu dandeenya waa'ee kan inni jechuudha. Kan amane kan cuubame maal ta'a? Hin fayya. Ani balbala hoolotaati. Ani karaadha. Jireenyadha jedhe gooftaan keenya. Kan isatti amanu ittiin murtaa'u kan ittiin amannetti garuu ilma Waaqayyoo tokkichatti waan hin amanneef ammaa itti murtaa'ee jira jechuudhaan warroota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hin amanitti murtii jala jiru. Nuti immoo amantiidhaan yoo deddeebine jireenya bara baraa argachuuf jira jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos amanii atii fi maatiiwwan keechis ni fayyitu jedhameera jechuudha. Amanuun nu barbaachisaa jechuudha. Kabajaa namni amantaadhaan yoo jiraate kabajaa lubbuu ni argata. Kunis fayyina booda qabsuura irraa kan ka'e kabajaa kennamu yommuu ta'u kabajaan lafa irratti hanga barbaachisaa ta'e kennamuufi ni danda'a. Jireenya amalaa amantaa keessatti wanti nuti ta'een nuti guyyaa guyyaa raawwannu hundi isaatiyyuu amantiin keenya immoo firii buusaa deema jechuudha. Abbaa dhibbaa, abbaa jaatamaa, abbaa soddomaatti buusuu danda'a jechuudha. Akkuma qulqulluun Phaawulos kabajaan aduu tokkodha. Kabajaan addeessas
kan biroodha. Kabajaan urjiis kan biroodha wanti jedhame jechuudha. Nuti maalidhaan wal caalla jechuudha? Amantiidhaan wal caalla jechuudha. Amantaa keessa jiraannee amantiidhaan wal caalla jechuudha. Isa kana irratti har'aa haadhaamnu isinitti fakkaata. Waaqayyoon abbaan jaalalaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Hojii manee kana hojjedhaa. Hojii maneen inni jalqabaa amantaa fi amantii garaagarummaan isaanii fakkeenya kitaaba qulqulluu keessaa fudhachuun ibsu jedha. Amantaan kana amantiin kanaadha jechuudha. Amantaan Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo maqaasni ibsu jira jedha. Kitaaba qulqulluu kana jechuun maqaasni hin jenne Ortodoks Tawaahidoon yookiin Ortodoksii jechuun maal jechuudha? Tawaahidoo jechuun maal jechuudha? Barumsadhaan maqaa barbaaduu miti. Barumsi isaa kitaaba qulqulluu keessa jira jedha. Inni biraa immoo amantaa fi amantiin Abrahaam adda baasu ibsa jedha. Amantaan Abrahaam maalidha? Amantiin isaa Waaqayyo biratti immoo isa jaalachiise maal fakkaata? Isa jedhu jechuudha. Egaa guyyaa har'aa asirratti dhaabnaa. Yeroo itti dhufutti immoo utubaawwan amantaa kana kan utubu immoo maalidha? Amantaan kun dhugaa ta'uusaa kan ittiin beekuu dandeenyu maalidha kan jedhu immoo kutaa 3ffaa keessatti wajjin ilaalla. Assaayimentii kana immoo yoo dandeessan hanga guyyaa roobiitti galchuudhaaf yaala. Waaqayyoon abbaan jaalalaa abbaan dhiifamaa hunda keenya wajjin haa ta'u. Nagaan naaf turaa jechuun barbaada. Haala sirriitti itti himuu qabdu jedha. Waaqayyoon hunda keenya wajjin